Farfatamu ambaayeen waaqayyo wajjin haasaa jechuudha. Waaqayyo nama yaadatu ragaa malee yaadatu ragaa wajjin hojii isaa hojjeta jechuudha. Ulfina argatu gooftaani. Mee afuura keessa taane akkatti dubbatuuf. Attamitti naga goote hunduma isaa situ beeka. Attamitti naga dhufte hunduma isaa situ beeka. Uumamu gootiin dursite yatiyyoonaaf qabda keeka. Uumamu gootiin dursite yatiyyoonaaf qabda keeka. Attamitti naga goote hunduma isaa situ beeka. Attamitti naga dhufte hunduma isaa situ beeka. Uumamu gootiin dursite yatiyyoonaaf qabda keeka. Uumamu gootiin dursite yatiyyoonaaf qabda keeka. Hallelujah. Otootiin uumamin waaqayyo siif akeeke sana sasiif kaa'e sana qooda kee eenyuun fudhatu. Ameen. Hallelujah. Attamitti jireenya kee as fiduun attamitti yeroo kun sa'aatii kun nu argamuuni ulfina waaqayyoo obboloota koo waaqayyoo galanni ulfinni ho'umaan siif haa ta'u. Karaan kee adda yaadni kee adda yeroo keetti garuu isa yaaddeessa karoorsitee waan hundumaa bareechitee miidhagsitee mul'atta. Galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqa yeroo kee ala garuu wanti ta'u tokko hin jiru. Gaafa yeroon kee ga'u gooftaa Yesuus harki hamaan daangeessuu hin danda'u. Yaadni hamaan daangeessuu hin danda'u. Ati cabsitee abbaa caccabsaadha. Waan hundumaa sanuu mormu irra jettee yaada kee karoora kee raawwattaa si haa galatu. Yaa Waaqayyo galanni siif haa ta'u. Wayi waldaa kanaaf galanni siif haa ta'u. Wayi abbaa sagaleef galanni siif haa ta'u. Yeroo kana dubbisitu qabaan hin qabu. Garuu akkuma jette bartootaan amanamaatii dhaabadhaa abbaan dubbichaa ana itti. Sinachuma dhaabachuudha naaf abboomamuudha. Ani moroo sanarratti arraba keessan irraan kaa'ette. An qodaa duwwaa ta'een dhaabadha maqaa Yesuusin arraba korra kaa'e. Maqaa nama Naazreetiin arraba korra kaa'e. Wanti hojjetamu malu sa'aatii kana hojjetamu. Wanti miidhagu qabu haa miidhagu. Wanti buqqa'u qabu haa buqqa'u. Maqaa nama Naazreetiin ulfina kee duwwaa malee sa'aatii kana eenyullee soboksuu hin danda'in. Dhiigni foon kan irra hojjetame haa ta'u. Hallelujah. Afurri kee hundumaa mo'atu. Hundumaa mo'atu. Laphee hundumaa argadhu. Yaada hundumaa argadhu. Qalbii isaanii sassaabi. Yaada isaanii sassaabi. Si dhaga'uuf yeroo kana qophaa'aa ta'ani. Anis dubbachuuf amanamtuu kan si ta'u na gargaara. Maqaa ilma kee isa tolaa ta'e gooftaa Yesuus. Hojii ergamootaa 7:55. Bisa? Yustifaanos garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee otuu ija irraa buqqifatinis Waaqayyo keessaa ol ilaalee ulfinni Waaqayyoo Yesuus gara mirgaa Waaqayyo dhaabbatee in argeedha. Mata dureen isinii kennu ulfina Waaqayyoo arguu feetaa. Ameen. Kaleessa waa'ee ulfina Waaqayyoo ulfina daddarbuu kakuu daddarbuu ayyaana daddarbuu itti dubbate nattis immoo torbee kana naa kenname jechuudha. Torbee kana wangeelaawii bal'inaaf haa darbu malee dubbichi unumaaf kenname waan ta'eef irratti harkaanfadhu jechuudha. Isa torbee kana lallabama har'a lallabama jechuudha. Gooftaan ulfina argatu. Asitti seenaa Yustifaanos in argina. Yustifaanos yeroo dhagaan irratti ba'amu, yeroo duuti isaaf falmamu, yeroo hammeenyi isaaf qophaa'amutti iji isaa Waaqayyo irraa hin buqqifannedha. Ameen. Yeroo haalli kamiyyuu isaaf hin mijaa'in, haalli kamiyyuu isaa sodaachisu, iji isaa Waaqayyo wajjin, niitoorkiin isaa Waaqayyo wajjin waan ta'eef Yesuus Kiristoos mirga abbaa taa'ee hin argedha. Qorumsa kee keessatti ulfina argita kan jedhu. Har'a isiniif kennama. Ameen. Hallelujah. Waaqayyo yeroo mul'atu waaqa jireenya namaa yeroo gara namaa dhufu ulfina si ilaachuudhaaf qorumsi immoo si dursuu danda'a. Qorumsi immoo si mormuu danda'a, si qindaa'uu danda'a.
garuu ati iji kee niitorkii kee waaqayyo wajjin taanaan ulfina waaqayyo argita. Ameen. Asirratti ulfina waaqayyo kana attamitti arguun hin danda'ame yeroo jedhamu Phaawulos iji hafuura keenya yeroo baname waaqayyoon arguu dandeenya. Ameen. Attamitti hafuura waaqayyo ulfina waaqayyo arguu dandeenya jennu iji hafuura keenya keessaa yoo banamu keessi laphee keenya yeroo banamu biyya lafa argina otoo hin ta'in waaqayyoon argina jechuudha. Har'a ija keessa naa banu Waaqayyo. Ija laphee keessa ni haa banu. Ija keessa ni haa banu. Ameen. Haalleluuyaa. Gaafa iji keessa namaa argu, gaafa iji keessa namaa banamu wanti biyya lafa akka waan hin taanetti lakkaa'ama jechuudha. Nama sin dinquu, nama sin eebbisuu, nama sin yaaddessu jechuudha. Phaawulos jireenya isaa gudduu duubaa beektu. Iji isaa maal argaa? Ija biyya lafaa ture. Jagnummaa biyya lafaa ture, gootummaa biyya lafaa ture, mana waaqayyoo kan diigu, ijoollee waaqayyoo kan ajjeesaa turedha. Gaafa iji hafuuraa banamuu fi dide jechuudha. Gaafa ija fooniin deddeebi'u Phaawulos akka hafuura keessa yeroo deebi'u jireenya isaa argee lallabe jechuudha. Namni jireenya isaa Kiristoosiin argee lallaba. Ameen. Jireenya nama arguu hin dandeenyu. Yoo raajii booraa kana kaleessa maalan ture amma maalirra hin jira yoo jedhu jireenyi koo inni ibsu taanaan tajaajilli koo inni ibsu taanaan uumaan bara koo fixa jechuudha. Uumaan bara koo fixa. Biyyuma lafaa sana quufee akka barbaade ta'e si'oolitti darbuun gaarummaa qaba jechuudha. Yeroo waaqayyoon filatan garuu maal argu? Laphee hafuura ofii yaa waaqayyoof kennu. Ameen. Laphee hafuura waaqayyoof qophaa'e. Yaada waaqayyoof qophaa'e. Jireenya waaqayyoof qophaa'e yeroo argatu waaqayyo ulfina siif laata, ulfina sin argata sirratti. Ameen. Uumaa ulfina mun gaafatinaasi. Jireenya biyya lafaatti akkasuma nuun ijaattanii gaafatina. Yoo waaqayyoon arguu barbaadde, yoo iyyata keef gungummii kee yaada garaa kee haa argu jette laphee garaa kee waaqayyoof ibsi, waaqayyoof kenni. Ulfina argatu. Ameen. Lammaffaa immoo qajeelummaa akka buddeenaa yeroo beeloon godha Phaawulos. Qajeelummaa ulfina waaqayyoo arguun qajeelummaa akka buddeenaa yeroo beeloon godha. Qajeelummaa beelee waliin jedhama. Biyya lafaan beelee waliin jedhama. Yeroo sanatti siyyuu miti sanyiin keeyyuu sirratti argalfatu. Ameen. Haalleluuyaa. Yeroo qajeelummaa ammeenya keessaa baanii gara qajeelummaa, jallina keessaa baanii gara qajeelummaa beela'u. Ameen. Akkuma buddeenicha beeloonee ariifanni nyaachuuf jennu sana jaalala waaqayyoos arguudhaaf beela'u ariifachuu. Waaqayyo laphee keenya tarsaasu. Ameen. Uffata keenya miti laphee keenya tarsaasu jedhee. Sabni Israa'el yeroo lafee ta'e lapheensaa wayii waaqayyo dhaga'uu didetti waaqayyo madooshaa ergee buruqse. Arras dhaga'uu diddeennaan waaqayyo madooshaa waaqayyo dhufa ulfina waaqayyo argita. Ameen. Waaqayyo ulfina koo waldaa kana agarsiisan jechaa jira. Maal godhee kan inni nu agarsiisu sabbina. Yeroo ulfinni waaqayyo qophaa'u gaa sodaatamaadha. Salphaatti ulfinni waaqayyoon dhufu. Roomuun jira, dhiphachuun jira, cannaqamuun jira. Achi keessatti nan du'ee nan badee otoo jennu ulfinni waaqayyo immoo jireenyatti nu jijjiira jechuudha. Hojii ergamootaa 8 hojii ergamootaa warri qabatanii yoo dubbistan gaariidha. Tuuta jaraas gurra qeensanii dubbii Filiphos dubbate hin dhaggeeffatanii milikkita inni hojjetes hin arganidha. Asirratti Samaariyaa irratti yeroo inni Phaawulos wangeela dhugaa jireenya dhugaa lallabu tunni sun maal godhanii isa dhaggeeffatanidha. Har'a waaqayyoon akka dhaggeeffattu waaqayyo laphee keettaabu. Ameen. Biyya lafaa otoo hin ta'in wayii foonii otoo hin ta'in sagalee waaqa jiraata yeroo darbu jireenya ulfina waaqayyo samiirraa darbu laphee kee banee akka jireenyaan si ga'uudhaaf har'a waaqarraa gara kee dhufa. Ameen. Addana Filiphos
Samaariyaatti ba'e yeroo inni lallabu kalleessa warri Samaariyaa warra Yesuus hin beekan miti, warra hafuura qulqulluu beekan miti, warra Yihuudoota warra gantoota. Gaafa Yesuus Kiristoos ulfinaan mul'atu garuu kan nama dhageenye hin jiru. Ameen. Haleluuyaa. Diinaatu nama dhagaa, jallaatu nama dhagaa. Isa abboomamne sana akka dhaga'u godhe Gooftaan. Attamitti ulfinaan hin mul'ata. Ulfina mul'ata Waaqayyo. Ameen. Kanaaf Filiphoosin mormuu dhiisaneedha. Tuuta ta'anii maal dubbatu otoo jedhanii eessaa dhufe jechuu dhiisanii dubbii afaan isaatti ba'u. Jireenya isaanii geeddarataniidha. Qalbii sitti geeddaratanidha. Gara Waaqayyoo isaanis iji isaanii baname, gara Waaqayyoo isaanittis immoo maal akka ta'e Yesuus Kiristoos yeroo inni ibsa laatu addanaa eessa Yesuus kun jedhanii sagalee Yesuus hin mormanii Filiphoosin hin mormine. Har'a Waaqayyoos keessa Filiphoosin hin kaasa. Ameen. Ija jabinaan hin kaasa. Haleluuyaa. Isxifaanos ija jabinaan kaase Waaqayyo. Hanaan hin daangeessineedha Isxifaanos. Dhagaan isa hin daangeessu, mootonni isa hin daangeessu. Ija jabina dibame waan jiruuf iji isaa hunduma lollis duutis naaf qophaa'u ani mirga abbaa koo argeera. Ameen. Oduma na waggaatanii nan deemaa jedhe. Foon koo kun bututaa jedhe. Foon koo kun homaan baasu jedhe. Angaruu ulfina koo nan arga jedhe. Namni Waaqayyo akkasi. Ameen. Namni Waaqayyo qorumsitti yeroo baay'atu cubbuu isaatiin jedhinaasi. Namni Waaqayyo qorumsaan beekama. Ameen. Haleluuyaa. Namni Waaqayyo yeroo hundumaa gaaraan, yeroo hundumaa tulluutu dura dhaabata, yeroo hundumaa lolatu tammaata, yeroo hundumaa danqaraatu tammaata, garuu dhumni isaa ulfina. Yeroo Yesuus hin baatu haalatu si mijaatu hin ta'in karaatu sitti cufama, balbalatu sitti cufama. Maaliif akka Kiristoos irraa ija kee buqqifattu wanta baay'ee gochuu danda'a biyyi lafaa. Biyyi lafaa cuftus, biyyi lafaa bantus aangoon ishee kennamne aangoon kee garuu ulfinnu kennameera. Ameen. Ameen. Qaa goone cabsina hin dabarraa jechuudha. Ulfina argatu. Ameen. Yoo maal ta'an ichi keenya Waaqayyo roote haalli nu daangessu jechuudha. Kanaaf Filiphos yeroo inni lallabu saba kana gara Waaqayyootti, gara Yesuusitti, gara hafuura qulqulluutti isaan fideedha. Har'a maal dhabde waldaan kiristaanaa yoo jenne ulfina Waaqayyoo arguu dhabde. Ani isheen argeetu isa biyya lafaa dhabde, isa boortortoo, isa du'atti ishee geessu argaa jirti. Waldaan kun garuu ulfina Waaqayyoo argiti. Ameen. Ameen jettuun. Ameen. Ameen. Waaqayyo shallaqqee keenya dhangalaasee ulfina na agarsiisa baay'ee kana. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyoof hin danda'amu. Ulfina arguuf hin dheebottu, ayyaana Waaqayyoo arguuf hin dheebottu, garuu haalli kee rakkisaa ta'e, jireenyi kee rakkisaa ta'e, hundumni kee lolli fuuldurri kee dubbiin kee lolli yoo baay'atu iyyuu eenyu bara kee si dura goruu kan hin dandeenyedha. Ameen. Akkuma Iyyaasuun tokko shanii bara kee guutuu eenyu si dura goruu hin danda'u. Garuu hin ka'u mirgas dhaabatu bitas dhaabatu. Ati garuu isa fuuldura kee ilaalii deemi. Kiristinaan kan rakkatu maayini yoo mirgas yoo bitas ilaalleedha. Fuuldura keenya laalleennan Kiristoosumaan argina. Ameen. Kanaaf obboloota koo maal dheebottu ulfina Waaqayyoo kana arguuf, jireenya keefis ulfina arguuf, mana kee keessattis ulfina arguu barbaadda. Waaqayyo sitti mul'ata. Ameen. Ba'uu 16 naannoo bisaame seera ba'uu 16 Museen Aroon kan irratti Israa'eloota hundumaan biyya Gibxii keessaa kan isin baase Waaqayyo akka ta'e isin galgala kana hin bartu. Ameen. Jarri kuni gungummiidhaan Aroonin Musee rakkisan. Maal rakkisan? Meerre Waaqichi inni sitti dubbatu. Sitti malee hin dubbatu. Nutoo beelone, nutoo buddeenas dhabne foonis dhabne jedhan. Egaa Musee Aroon Waaqayyo gungummii keessan argeera. Har'a galgala isinitti mul'ata. Ameen. Waaqayyo gungummii kee dhageera. Gara jireenya keetti, gara gola keetti, gara mana keetti garuu mul'ata. Of qopheessi. Ameen. Waaqayyoon kan hin daangeessine, karaan kee, yaadni kee kan hin daangeessine, lapheen kee kan hin daangeessine yoo ta'e
waaqayyo isatti bara baay'eetti gungumte sana iyyata kee sana deebisuudhaaf waaqayyo hin dhufa. Yeroo majjate sanatti sinillee beelotanii sinillee foodhameettanii egaa galgaluma kana nyaattuu jedhe Museen. Eessaa dhufa siin jenne jarrisu. Har'a diina kee afaan qabee ulfina mul'isa. Ameen. Haleluuyaa. Eessaa isaa dhufu ulfinni kee, eessaa isaa dhufu jireenyi kee. Waaqayyo wanta barbaachisaa hin fidaa. Haleluuyaa. Argu barbaaddaa qophaa'e. Mana kee irratti arguu barbaadaa, jireenya kee irratti arguu barbaadaa. Gungummii kee waaqayyo dhageera garuu of qopheessi. Ameen. Of qopheessaa akka waaqayyoon argitu jedhe Museen. Iyyaasuu 3:5 irratti maal? Boru waan dinqii arguuf jirtu saba naannaa of qopheessaa. Yoo of qopheessinedha dinqii sabina. Waan waaqayyo nu yaades bira ga'uu dandeenya. Of qopheessuu nu gaafata. Otoo ofiin qopheessin obboloota koo. Isa yaadne iyyuu miti. Isa yaadne iyyuu miti. Isa yaadamne iyyuu baraan otoo argin darbuuf adeemna. Yoo waaqayyo of qopheessine garuu waaqayyo dhaabanne si arguun barbaada inni garuu waaqayyo gara dhimma kee dhufa, gara satiitti gadditee dhufa, gara jireenya kee dhufa. Waaqayyo har'as maali gungummiin kee? Otoo gooftaa wajjin adeemtu, otoo gooftaa amanattu, otoo gooftaas nan jiraadhettu gungummiin kee maadha? Gungummiin kee gooftaa irratti dhaga'ameera. Garuu beela kee dheebuu kee ni argu hin mul'ata irraa qabee. Seenaa lammaffaa seenaa 7:1 lammaffaa seenaa baraa jechuudha. Lammaffaa 7:1 dubbisa barbaadde. Gaafa seenaa baraa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 dubbisa Yesuusiin Solomoon mootichi kadhata isaa erga raawwatee fedhii waaqarraa gadi bu'ee qalma gubamuu fi aarsaa dhiyaate sanaa hin fide. Ulfinni Waaqayyoos manicha qulqullummaa keessa hin guutu. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo kadhata dhugaaf, iyyata dhugaaf, wareega dhugaa waaqayyo tokko keenya irraa hin fudhata. Ameen. Saamu'eel addanaa isa waaqayyo jedhe sana hojjete. Isa waaqayyo sarraa barbaadu xumure. Isa waaqayyo sarraa barbaadu sana iddoo qixeessee booda ulfinni waaqayyo waaqarraa manichatti yeroo inni guutu Saamu'eel hin arge, sabni sunis hin arge jechuudha. Iddoo of qopheessite, iddoo dhaabatte, iddoo mijoote ulfina waaqayyo hin argita. Ameen. Jireenyi keessa guutaa, golli keessa guutaa. Haleluuyaa. Garuu isa waaqayyo jedhe xumuri dura. Isa waaqayyo jedhe fiti. Wanta waaqa isinirraa barbaadu dura fita. Isa waaqa isinirraa barbaadu amma of xumurtuutti arguun hin jiru. Waaqayyos gara kee ilaaluun hin jiru. Jala mureen sitti hima. Ogeessichi Salomoon kun isa waaqayyo jedhe mucummaan isa hin daangeessine, haalli isa hin daangeessine mana qulqullummaa sana ijaare waaqayyoodha. Hani ijaare xumurees waaqayyoodha. Hani ittiin aarsaa ulfinaatti fudhate, ittiin immoo maqaa beekamtii ittiin argate garuu Salomoonidha. Gooftaan ulfina argatu. Ameen. Waaqayyoon si barbaadennaan mana isaa mucummaan keessa rakkisu. Wangeela wallaaluun keessa rakkisu. Raajii dhabuun keessa rakkisu. Waaqayyo maal barbaade? Jireenya kee barbaada. Ameen. Waaqa jireenya namaatti qulqullummaatti hojjeta. Maal barbaada Waaqayyo? Qulqulluu 24. Haleluuyaa. Harka ergamoota 24 qulqulluu isaan caalaa nu jaallatee jira. Ameen. Isaan buddeena nyaatan bishaaniin dhugan garuu qulqullummaatiin isa faarfatu. Ani ifati garuu iddoo bishaan cubbuu nyaannaa, buddeena cubbuu nyaannaa, wanta ittiin nuti nyaannu wanti baay'eetti makamaa jiru garuu hangafummaa ergamootaan of kenne. Gooftaan ulfina argatu. Daawit akkas jedhe, ati ergamoota waaqarraa maaf na caalchistee akkan caalu na goote nama boordu godhe. Ergamoota qulqulluu siin jedhanii wala mudaa hin qabne isaaniin lammaffaa goote anaan garuu hangafa goote. Jaalalli Waaqayyo isa kana. Ameen. Kanaaf obboloota koo aarsaa wareegaa, aarsaa jireenya keerraa, kadhata keenyarraa, mana keenyarraa, waldaa keenyarraa Waaqayyo wanta aniif sin xumuruu qabna har'a. Waaqayyo sin iddoo sin xumurtanii booda jireenya ati ijaaramuu barbaaddu, gola kee bareeduu barbaaddu, aarsaa qulqullaa isa gooftaatti tolu sirraa barbaada.
wareeggataa jechuudha. Ulfina argatu. Ameen. Yeroo sanatti ulfina Waaqayyoo hin argita. Yeroo ulfinni Waaqayyoo mul'atu immoo si duwwaa argamiti. Hiriyoonni kee kaleessaa sin argu, diinonni kee sin argu. Ameen. Warri salphina kee odeessan sin argu. Meerri isaa eessamitti ijaara. Salamoon maal beekotoo jedhanii mana Waaqayyoo isatu ijaara otoo jedhanii goomataa baay'atoo qabu, odeessaa baay'atoo qabu. Yaanni Waaqayyoo isa wajjin xumura gaarii hojjete. Waaqayyoos xumura si wajjin ni hojjeta, na wajjin hojjeta. Ameen. Waaqayyo isa yaadee isa karoorse ulfina isa warra hawwaniif isa wajjin adeemu warra barbaadaniif har'as Waaqayyo waldaanana ulfina godhee boottaa siifan dhangalaasachaa jira. Anaan deemu barbaadda siinan deemachuu barbaada. Anaan jiraattaa siifan jiraachuu barbaada. Bakka Manfas Qudus ibiddaan walii hunduma keenya macheessu barbaada Waaqayyo. Ameen. Akka aniifati wal beeknu miti Waaqayyo jaallateera Waaqa. Akka dadhabbii keenya lakkoofnu miti. Akka cubbuu keenya irratti lakkoofnu miti. Waaqayyo battaluma kanatti dhiiga isaadhaan akka biluu diimaa olii manneen nu addeessedha. Ameen. Rakkatiin asin haleluuyaa. Kadhata nama tokkoon Daawitiin. Kadhata nama tokkoon Israa'el qulleesse Waaqayyo. Iddoon jaallattee si duratti immoo ayyaana qabeessa ta'e waan argameera ta'e Daawit. Sabni kun bututtuu uffateera, iyyoomeera, rakkateera, harka boojuu harka garbummaas tureera, wayyaan isaas akka biiluu diimateera, cubbuun isaas diimateera. Akkamittiin gaggeessa egaa yoo ati naa gargaarte malee. Ameen. Yoo ati naa qulleessite malee. Kadhata Daawit Waaqayyoon dhalee. Ameen. Daawit cubbuun kaleessaa sin rakkisu. Anamma uffanni isaanii akka biiluu diimaa diimatee akka cabbisiifan dhageessaa. Ameen. Kadhata nama tokkoon addunyaa jijjiira Waaqayyo. Baay'ina irraa miti dhimma kan qabu Waaqayyo. Hundumti kun amma kunneerra gooftaa galatu. Ameen. Indoo mamatoon gaggadhiistan turuudha. Gaggadhiistan kan. Eessaa dhufanii baduutoo jedhanii babal'atanii jedhanii maal banna ganaa isa Waaqayyo jedheetoo ta'a. Ameen. Ulfinni Waaqayyo otuma ati qoramtu otuma gaarri si rakkisu immoo ulfinni Waaqayyo mul'ata cal jedheeti. Ameen. Ulfinni Waaqayyo obboloota koo si namachee si mijaa'ee golli kee si bareedee mul'ata otoo ta'e haaluma rakkisaa keessa otoo miidhattuuti ulfina Waaqayyo mita. Isaa mijaa'eet isaa toleeti miti. Salamoon mana qulqullummaan akka isaaf raawwatu kan godhe Waaqayyo. Otuma ni dhiphinaaf rakkina arguutiin Waaqayyo isa wajjin ta'e har'as anaaf si wajjin hin ta'a Waaqayyo. Iyyaasuu 3:9. Ani yeroo hundumaa hawwii koo afur qulqulluu argu bichaadha. Kadhanni koo kanuma. Garuu Waaqayyo naa deebisaa jira, naa dhufaa jira. Gaaf tokko si fuulduratti akka nama machaa'e na godha. Hafuura qulqulluuf yaada Waaqayyoo haalli daangessuu hin danda'u obboloota koo. Waldaan kun yeroo kana tullurra dhubaati. Seexanni garuu baay'ee lolatti kaasaa, baay'ee danqaraa. Warri baafatanii jirtan Iyyaasuu 3:5. Humni koo akka mul'anneef kan na danqarani garuu hullaa'uun caccaboo dheeraa Waaqayyo duwwaa eegaa, Waaqayyo immoo yaada isaa hin raawwata. Iyyaasuun yemmus jaraan Waaqayyo bor wanta dinqisiisaa isin gidduutti waan hojjetuuf of qopheessaa jedhe. Ameen. Ulfina argatu. Egaa asirratti Iyyaasuun kaleessas darbuun Iyyaasuu beeku miti. Waaqayyo Iyyaasuu beekamtii laachuudhaaf maal qopheesse? Waaqayyo Yordaanosii qopheesse. Dhiphina rakkisaa yaaddessaa tokko fuuldura saba sanaa kaa'eeti. Iyyaasuun eessatti kakuu argate? 1:5 irratti. Waaqayyo waadaa galeefi. Iddoo kamitti immoo raawwii Iyyaasuu mul'ise jennee 3:5 jalqabeetti. 3:5 jalqabee Iyyaasuuf kakuusaa isa yaadate, isa wareege, isa barakee hundumaa eenyu dura goruu danda'u, siinan galma saba kana siinan ceese Yordaanosiin, siinan jigse Iyaarikoo jedhee egaa ulfinni isaa har'a Iyyaasuuf saba sana idduutti mul'achuu barbaade. Har'as Waaqayyo as keessaa ani akka Iyyaasuu kakuu baattee kan teessu, ani akka Iyyaasuu jireenyi kee kan hin ol hin baane kan tuffatamaa jirtu, kan maqaan kee hin tolle, kan jireenyi kee hin tolle akka si dhagaan hin godhaga Waaqayyo. Ameen. Iyyaasuun asitti barcuma hin qabu.
Inni waaqayyo jedhe hin raawwatamne. Sabuma kana fuulduratteedha sadii torbarratti. Ani eega Iyyaasuudhaan gararraa yoo dhabne. Waaqayyo ergasii Iyyaasuudhaan Musee wajjin akkan ture akkasumas wajjin ta'uu warra Israa'el akka beekanitti ani har'a ija isaanii duratti nama guddaa si gochuun jalqaban. Ameen. Ija diina kee duratti si guddisa barana. Ameen. Iyyaasuun yeroo sanatti egaa waaqayyo fakkaruu ka'ee galmasaa. In fakkara waaqayyo gaafa qabu. Saba diidaa kana saba dhaga'uu didee kana Israa'el ishee boqoo jabeessa kana duratti isa kakuu si mamsiise isa haala koo si mamsiise ati gaggeessa maalitti siin jechaa jiru ati situ nu gaggeessaa siin jechaa jiru ija isaanii duratti garuu ol. Ameen. Eenyu ol qabataa anan jedhu jiru ana yoo diddan haleluuyaa ani maan diinota koo duratti ameen cabsituu koo duratti warra mudaa koo eegan duratti warra baduu koo eegan duratti ol ba'uudhaaf hidha jechuudha ameen haleluuyaa attuma diinonni kee laalanii deem daawwitiin diinonni nama biraa dhiba miti nama mul'ataa diinni marsitaa yeroo hundumaa diinan qabdu taanaan karoorri waaqayyo wajjin hin jiru. In arrabsamtus taanaan in tuffatamtu taanaan in jedhamtu taanaan dhagaan sirratti jechuun guuramu taanaan karoora waaqayyo baattina. Tuffatamuu qabda waan jireenya kee cabsu sitti darbatamuu qaba. Akkuma Yesuus Kiristoos liqimsattee madarbuu qabda. Ameen. Phaawulosis liqimsatee madarbe albaadhee sanana nyaata hajuura gandarra deemaa jedhanii Phaawulosi. Albaadhee soolteeyyuu sararabdita kun mirga koo akka saamu kana wayitti lakkaa'u isa fuuldura kun ilaalee gonfoo koo ameen ulfinni koo dura koo ameen namni waaqayyoo cabsee darbuudha ameen rajjatee darbuudha carabee darbuudha caakkaan jira jalabama maqaa Yesuus haleluuyaa haalli yeroo jechi nama tokkollee hin gannama teessoo ta'e inni sin keessa jiru Yesuus miti. Wayii nama si qulqulfachiisee jireenya keessan yeroo nama si dallansiisoo ta'e ammayyuu hafuurri qulqulluu guutummaa kee arganne. Kanaaf maafan jedhamaa itti eenyummaa keetu hin duune ammayyuu haleluuyaa. Eenyummaan namaa yoo du'e mee otootti tuufamanii namatti dhaga'amu. Arrabsoo miti otoo tuutti jedhanii bakka Yesuus calluma jedhe. Ameen. Yeroo jireenya namaa wanti xinnoomti ishee si qulqulfachiisee yoo jiraate cubbuu keessan ta'uu hin danda'a. Wayi namaaf karoora waaqayyo yaada waaqayyo wal bira qabna taanaan hir'uu guutuu qabna jechuudha. Ufaa ilaallu malee wayi waaqayyoof wayi hafuura qulqulluun jireenyi keenya gaafa dhaalamu wayi miti namaayyuu akka titiisaatti nama laashisa hafuura qulqulluu. Ameen. Namni maadhaa itti haleluuyaa. Namni as dhaabattanii lama kan lallabu sodaatan jirtu miti cubbuu keessantu sin irraa hin deemne. Gaafa ija jabina akka Daawit akka ija jabina akka Isxifaanos yoo dibamne dhugaadhaan yeroon dura dolchee iji koo nama laaluu hin danda'u cubbuu kootu narraan garagarne waan ta'eef nan qaanaa simtee gama sana laalaa lallaba gaafa hafuuraan dhufumaan yeroon fuulduraan namoonni titii sanatti fakkaatu. Ameen. Gaafa jireenyi namaa dhaalamu gaafa ulfinni waaqayyo guutuu nama godhu wanti nama rakkisu. Ameen. Kanaaf obboloota koo hafuurri qulqulluu siniif haa dabalamu. Ameen. Hafuurri qulqulluu bakka keessanaa dhaabbatu. Hafuurri qulqulluu mana keessanaa dhaabbatu. Hafuurri qulqulluu gola keessanaa dhaabbatu. Hafuurri qulqulluun iddoo siree kee dhaabbatu. Yeroo sana ara galfattaati. Ansi ara galfachiisu dooraali miti. Tuulte dingata deemta. Yesuus hafuura qulqulluu guuttatte garuu ol barariidha. Ameen. Ol deemtaan jedhe. Namni waaqayyo oli. Ameen. Namni cubbuu gadi. Reefa jedhiyaas. Haleluuyaa. Kanaaf ulfinni waaqayyo warra eegotanii ulfina waaqayyo warra halkanii akka buddeenaa beela'anii fedhe Phaawulos. Kiristoos siin argatu. Qajeelummaas warri beela'an. Kaleessa qajeelota argate miti egaa Phaawulositti ni ajjeesaadha albaadheessadha. Gaafa waaqa jireenya namaa jijjiiru garuu Phaawulos maal ta'u nama fakkaata namni Yesuusin hin fakkaata nama jechuu jalqabedha. Ameen. Yesuusin fakkaachuun mul'attani
nama garaa balleessa, nama jecha, nama dhiifamu hundumaa dhiisee akkuma wanni kanarra deemati keeshaa balbalaa namarra yoo deemanii jechuudha. Bakka namatti nagaamu hundumtuu nama quuqocha ispoonjii nu godha jechuudha. Ulfina argatu. Isqeel 3:23. Isqeel 3:23. Ani kan beratkan ka'ee gara lafa diriiraa sana dhaqee kunoo ulfinni Waaqayyoo inni akka isa ani laga Keebaa duratti argee suni achi dhaabbatee nan arge. Achumaanis ani fuula kootiin nan gombifame. Amen. Isqeelitti laga Keebaaritti kan argame akka boojuu akka Baabiloon keessa otoo saba Israa'el wajjin booji'amee jiruutti Isqeel iji isaa baname. Amen. Ulfinaan Waaqayyoon arge. Haala rakkisaa keessa haala Waaqayyoo argaman jedhametti. Haala du'a eegan haala salphina eeganitti Waaqayyo Isqeelitti ulfinaan mul'ate. Ammas dabalee lammaffaa yeroo inni ulfinaan isatti mul'atu dhaabachuu dadhabee ulfinaan addaan lafa dha'e. Har'a kan ulfina baachuu dadhabnee addaan lafa dha'uun Waaqayyoo haa eebbisu. Amen. Amen. Irra deddeebi'ee si haa yaadatu Waaqayyo. Irra deddeebi'ee Isqeelii fi gaggeessituu kootii ati jedheera. Gaggeessituu saba koo eegduu saba koo iddoo inni jedhee Waaqayyo iddoo nu barbaade Waaqayyo dhimma iddoo nu godhate obboloota koo. Otoo ija keenya hin baniin rakkisaa keessatti dhiphisaa keessatti masaan keessatti jaamummaadhaan nuun kaa'u. Namni Waaqayyoo anitti ulfina Waaqayyoo argu sin hin jedheera. Galaana rakkisaa qorumsa rakkisaa keessatti gara Waaqayyoo yeroo ilaale Waaqayyoon arga jechuudha. Ameen. Haalli sinii mijaa'uu dhiisu. Haalli wal sinii qixxaachuu dhiisu. Gara Waaqayyoo ilaalaa isa argitu. Ameen. Isa jireenya bara baraasii ta'e, isa ulfina bara baraasii ta'e argita. Haalli koo naa mijaa'e, jireenyi koo naa mijaa'e, manni koo wannaa qixxaateen isa gaafadha. Hafuura kana hin jedhina. Hafuurichumatu sii mijeessa waan mijeessu. Ameen. Hafuurichi kan hin jirre bakka seenama wangeeluma duwwaa dhageenye hafuurri qulqulluu keessa hin jiru taanaan seenaadha wangeelli. Sagalee hafuurri qulqulluu yeroo faana deemu jireenyaan nu keessa. Ankaraachi gaazexaadha. Keessa deemtee lallabuun dandeessaa wayee maali baruu dandeessu maaliif sammuu keessan isa kaan yoo bareera waan ta'eef hin dubbifama hin qabatama. Garuu hafuurri qulqulluu jireenya namaa kana keessatti yoo namaan mirkaneessu ta'e kana jechuun kana otee kana karaan sodaa kana karaan ulfinaa kana jedhannuun jedhee nu ajaju ulfina Waaqayyooti. Ameen. Hallelujah. Durumaanuu sagalichi ture. Uumama tokko irratti sagalichi ture to namni hin jiraatinu. Yohaanis tokko irratti sagalichi Waaqayyo ture.